single chain jara wala rabsa nama heddu me fadde koplinki kuma kudin na gutane nama to bani accounti ki yana debisi accounti kan koplinki kuma kudan gochizi di pai de nana di koplinki kuma kudan gochizi ba wala afsi gaban de branjo to te kalas normal lo branjo to du bochu yum barbanne ha sata sabi de nanna sai bale du bochu barbanne obole saki sorry bayani e sandu badu yal kabala amma video jettu dafu iba mo ibsa ustaz koy isa tamam dubatini la daga fada nan kum sadin khulus daga fada ante khalen dubat mubarak ustaz ban ha gargaru je khalen dubat akka tigar garamurati sada walu dabun khenya malaka de majur wan kasi de majur khana ubati su dabun khenya kun baditi ha to male mo atalle butoltannen isini qabadu gargari manafi marret isi ogodura inni birada jartin birade ana qofa wani wan guddo tillen yati guddo len yati dorar mo kuma da qabaduti doral kum lamen kun biza tin dame jartin sun birade to fedo ha jesu fado ha wala jesan fado acide emte jala habaddu ana qofa rato joddo an isuma katu wa to sira garte isuma katu de buna katu ufu to kana jecho wani du badu sun kamu ajenda kana wan wani du kamu de mi jabadu cv wan kade dut naga kan man barbad bas khalas mama bad wali tane ke badu gaisa ummata rati simera silumo yudu badera wali tane ustaz bayani le du batte jirta amma yero rabate si enne yero live jufte bate si enne wali marianne sigale wali marianne enyu ana si ustaz jede du badera waragasti rayu marianne jenne ustaz nasir ustaz hamza jabiri nani sini da wala jene male nam to ko sitane kan andro du batari ubaqamta isan tane ana tane dubbanne ahadatti akam taw qaba isani mumal fedo seje dubbali majammarati murtesin dolara kuma lama injedini ibsa yese dolara kuma lama jedin isan mal feda juru seje ana sif isan dubbanne sinjedi yoro rabate na bilbili isan nu egu irrangalcha messenger marianne video jeddan sinega mala video jechudaf sinega Samal pada nunggu tu mubarak mana tu dan apa sih? Isan ayeh asal tadi ready si kesawa ya yo mulaki amma adu kata mujate jadi ni nandu bada no mantu orang mau uang godu sang uang godu beku sam beku dan dau abas karorat beku kabu kaba angkaru iban padin mana mubarak bekoi padin mana mata offer ratu arga tanin dan sigale anu wanim padu mata ya buda tun dan denu wan pada mana nama godu dan dam tusle wan pada nafra ni garu dur wani jurtu kwan kana mitana ni mana kara tuwal fuda sigale namni khayn hada ban khayn man makhira tuwal fuda ni mana jarata ni horani wal sinugan amma dura boni yefi ustaz muhammad wal argu qabani kana rat focus godada duga barbad ni tu namni yo bulti wal sirrat mana miti gana wali galani ta dunyan riskin sallamen dujirti wahid do dufa yoro ta kai bisa carra men akan name ibsa abo me koi me mama bayan koi lagi pada jalan. Amma rakyatnya teknik apa itu mudah deh CV mubarak wali iftitan nafakat wali galtan lagi pada. Oke. Amma wani goru kam nebza. Wani gargarza ittifofa guyan ittikaba mejira. Guyan ittikaba makana rati ammo. Dirkama isi wali galun mama bayanis. Rakyatnya amma asratin gak pada tu kanas kaisan. Namni wan duga wan feduka ba. Fedin sana ammo. Isan cara nuti murtei sundan deh. Wan sani sa yidugala godanne kay isan dubbanne gara ummata gargaarsa tas deemna ibsa kiyya dhaabi dubbii tana niga kay isan yoo mari'anne ragaari abona khesa tana isame wana ka wan gargaarsa tana khesa tin fiina ugan sinja wallahi nazi wan bira mara tani dukan sinja nam wara tiktok na kamatu shakti bira no wan kibra mariya tani duhani mitim ya ibsa dubira kana miti aye donam ni kula ka gargaaram gorbade me mubarak yoro takaddu Doki dubati si okay mo mata gotu me dubati me nisbar ram dubanda ustaz Muhammad Bayan ibsan dubanda dubaddu ya dubat wa mubarak ibi ibsaratan dubadda yo abbaniyat ambit namadir matijan aye akazimi ya ibsaqiya me akkuma isni bi mubaraki wan natati sagantam guya ittiqabame yabo video bisa takna tidalagara guyum alada sanirati ya naqabana dema ya ibsa rabbi sana barakhisu angarum ni sinin jecho arbada ibsa ani wallahi ususul akama takhiyat tete تخيق قفامت
naafimiyyoon turaan gana walirraan turre haa ta'u immoo erga dubbiin dhumatte mubaarakii wajjiin viidiyoo naa wal dalagaa viidiyoo warnaa sheer wal jalaa go'isaadha sagantaa guyyaa aladaatitti naa qabsiisa yaa bisaa fi abshiraan bara maqsumaa ta'uu bara mubaarakatti akkanatti qeessara nama naa rabsi sana wajji wannaa soo bara wallaahi lazim yooma farakuma tiyyaatu milkaa'uu dhabdeetuma rabshaan godhee kanarra noo hin barbaachisu anillee nama jaartin halaala jiru siigalee dheebuu tanan beeka waan ta'eef dheebuu tan hedduu dhaabbatuun qabuu jeete murteesse liqimseetuma dhaamara fudhee si jecha wani je garuummoo waan takka jira ni ammallee waan hundallee naa liqimsi ibsaa rabbi si bara keessu yaa ibsa waliin galaatitti yaa ibsa qayyamee dhiifama wajji ibsa akka obboleessa dhiifama jeeneer mubaarak dhiifama abshii alata sana viidiyoo dalagee an duyitu nan godhaa akkasumatti mana keetillee si baggii dhufaa waliin gargaara garuummoo waan takka taama maama baan kanaa fi isin idduu jirtu takkan argita ummataa ifan ta'in maama baayyoo maallee namaa kasirra bade jiraate dubbadhu rakkoo takkan qabu. ibsa rakkoo namaa rabbiidhaa dhiitti beeka wanni namaatiif takkaateen tamarrallee ibsa qiyya meeqisaa ibsa qiyya beektulee maarabbaa naajaatitti inni manni ijaaramuuf yoo barbaada mee ibsa mana ijaarradheen warra obsa kana inni barbaade mana gatti keettaa miti Marcos mube obsi ibsa amala dubbii fidaa jirta maaliif yoo jette maallaqa sirra badee kanamaa yoo jiraate imi maaliif balee isoo dirree baaniiti nagargaara jechaa jira ustaadni kuni maaliif asirratti namatti kofalchiisuu barbaadda nagargaara takka jeemi dandeessan gargaara dandeessan ni gargaara lee bocoltalleen dhiisini qabaadhu gargaarii manaa fi maarree itti dhiisi hoggo duraa inni biraa dhaqu jaartin biraa dhaqu kana qofa sabani je waan guddottillee niyyatin guddollee niyyatin dooraan sagantaan guyyaa sanii rabbi jecha godhaa fi achi walirraa godaanee teenya itti ilaalla akka isheen qabnetti noo mana mubaarakatti beellamni qabamee jira bas dubbadhu mubaarak kalas bakka mana mubaarakatti manallee irratti walii galla jedhanii ibsaa bakka tanallee hubadhu mubaarak mana kiyyaa ta'u hin jedhu fedhu mana ibsaa fedhu mana kiyya irra walii galta lakki bakka mana keessi wayya achis nama hedduu wanni waliin goona waan ta'eef rakkoota kan qabu خلاص جرنا على فسنا مركو eega mana mubaarak goote tilleen galatoo fi ulfaaddoo amma barbaanne tilleenii warra mana mubaarak barbaadu maashaallah sirraatee mana mubaarak abshir yooluma teenya tanas afaan itti wallaale callisaa inoo mana mubaarakii miti mana samiitillee yoo ta'e isa gargaaru raajaa qaba waan ta'eef karoorra kiyyammaan tan akkamitti bal'inaan eenyutu paawara qaba eenyu akka gargaaru eenyu akka haasawee gargaaruu danda'an hin beekuuf mubaarak amma bakka kanaa kanatti muuxannoo irra qaba alhamdulillah rabbil aalamiin muuxannoo namaatis dandeettii namaatis nama adiin beeka nama irraa waa akkasuma miti mubaarak iyyee fuudhuu ni danda'a akka ajaa'ibatti jabaadha. Keessaanis hin dubbannaa ibsaa ahadatti akka ta'u qabu irratti viidiyoo nan hojjedhaa duyitii godhaa ahada kottaa hundi keessanii namni kun sadii ajjeertanuu irraa nafinaa waan dandeessanuu bira dhaabadhaa. Okay. Hayyee galatoomi ibsa bakka mana mubaarak ta'uu qaba jettisanii nuti achi hin jenne obboleessa kiyya oome isin jettanii irratti walii galle malee nuti ati mana kana ajantuma kanaa fuutee dhageeffadhu laa ajantuma kanaa fuutee as fiddee ajantaa godhuun kee nuti ani akka kiyyatti rifeensi si godha maaliif jennaan galatoomi hedduu ni jirre jechuu agarsiisuun keetu waan xiqqaa miti obboleessoo.